Hallelujah. Amen Gofta. Amen. Amen. Afura kullu. Hallelujah. Amen. Galanni sifatau Gofta. Ya Waaqayyo galanni sifatau. Sagalee kee kanaaf ulfaadhu. Dubbii isa jiraataa isaa irratti jireenya keenya geeddartu. Dubbii kee yaa Waaqayyo isa ulfina qabeessa isa ittiin yaa Waaqayyo hundee bu'uura jireenyaa keessa kanaaf galanni sifatau. Arras nuti dubbadhu si dhageenya. Fuula kee dhaabbannee jira yaa Waaqayyo sagaleen kee Waaqarraa haa dhufu. Ergi sagalee kee golba lafaa keessa jiru irratti. Ergi sagalee kee qorii lafaa keessa jiru irratti. Ergi sagalee kee dukkana keessa jiru irratti. Ergi yaa Waaqayyo sagalee keessa jireenya namaa geeddaru. Ergi yaa Waaqayyo sagalee keessa humna namaaf ta'u. Hallelujah. Ergi yaa Waaqayyo sagalee kee isa jireenya namaaf ta'u. Isa jireenya namaa baatee ulfinaan ga'u sana sagalee kee nutti dubbadhan isin kadhadha. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Amen. Hallelujah. Yesuus Kiristoos Gooftaadha. Kaleessas Gooftaadha Yesuus. Har'as Gooftaadha Yesuus. Boris Gooftaadha Yesuus. Inni wabii jireenya ilma namaaf dhaabate Gooftaadha Yesuus. Inni si fuudhee ka'e Gooftaadha Yesuus. Inni galma keessi ga'e malee karaatti sin dhiifne Gooftaadha Yesuus. Hallelujah. Inni ati amanattu inni maqaa keetiin si beeku. Hallelujah. Inni sitti dubbate inni waadaa siif gale amanamaadha Yesuus. Hallelujah. Yohaannis boqonnaa 2:4. Yesuus immoo haadhoo maaliif hojii koo keessa lixxaree waa gochuudhaaf yeroon koo ammallee hin geenye jedhee deebiseef. Dhiibbaa yeroon jireenya namaa keessatti fidu. Yesuus Kiristoos to akkana jedha. Yeroon koo hin geenye maaliif keessa seentaa jedhee. Yesuus Kiristoos waa gochuudhaaf yeroo isaa eegaa jira. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos tarkaanfii isa dhumaa sana fudhachuudhaaf yeroo isaa eegaa jira. Maariyaam yeroo isaa akka inni eegaa jiru isheedhaaf hin galle. Kanaaf battaluma daadhii wayinii gaanii keessaa dhumetti gara Yesuus dhufteeti. Hin dhume daadhii wayinii gaanii keessaa dhume maaliif amma dhumaatti teessee isaan eeddaa ariitiidhaan ka'ii ka'aa ittiin jette. Innaan akkanatti hin jedhe maaliif jarjarta yeroo koo keessa maaliif dhuftee seenta ammallee yeroon koo hin geenye eegi jedhe. Yeroo ishee dhumaa eegaa jira Yesuus Kiristoos. Yeroon isheen Yesuus Kiristoos eegu sun Kairos. Yeroo ishee inni itti ulfina isaa mul'isu. Yeroo inni itti waaqummaa isaa mul'isu. Yeroo inni itti eenyuun akka ta'e hawaasa sanatti mul'isudha. Yeroo isaa eegaa jira. Isheen gaanii keessaa dhumteetti, isheen moqorqoraa keessa sama dhumtutti, isheen qodaa namootaa burcuqqoo isaanii keessa jirtus haga dhumtutti bilillee keessaa haga isheen dhumtutti eegaa jira. Sanaan booda mul'achuuf jira gaa waaqummaadhaan. Sanaan booda mul'achuuf jira gooftummaadhaan. Kanaaf jedheeti yeroo koo keessa maaliif seentaa eegii jedhe. Dhiibbaa yeroon fiduuf jedhe. Sagalee Waaqayyoo keessatti iddoo baay'eetti isa kana argattu. Obsanii guyyaa Waaqayyo eegu. Obsanii harka Waaqayyo eegu. Dhumarratti Waaqayyo ulfinaan mul'ata. Dhumarratti Waaqayyo kabajaan ijoollee isaa wajjin mul'ata. Guyyaa Waaqayyo eegi. Dubbiin dubbadhu yeroon isheen kun yeroo ishee akkasumaan miti kaalendarii miti. Yeroo Waaqayyo Kairos. Yeroo itti Waaqayyo jireenya kee keessatti ulfinaa mul'atu. Yeroo itti Waaqayyo tajaajila kee keessatti ulfinaa mul'atu. Yeroo itti Waaqayyo mana kee keessatti ulfinaa mul'atu. Yeroo itti Waaqayyo kakuudhaan mul'atu. Yeroo argamuu Waaqayyo jireenya kee keessatti. Yeroo argamuu Waaqayyo tajaajila kee keessatti. Yeroo itti siif guutu. Yeroo itti hirrinni kee guutu. Yeroo itti kakuun kee xumuramu. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 27 lakkoofsa 18 irraa sagalee Waaqayyoo akkana jedha. Namni muka harbuu isaa dhaabu ija isaa hin nyaata. Namni gooftaa isaa eegus ulfina in argata jedha. Namni obsee guyyaa Waaqayyo eegu. Namni obsee harka Waaqayyo eegu. Namni obsee yeroo Waaqayyo eegu in ulfaata jedha. In ulfaata jedha macaafa fakkeenyaa kun. Guyyaa Waaqayyo eegu, harka Waaqayyo eegu. Guyyaan kun 2019, 2020, 2021
لما بدمي شان بركة سيسن يجنمتي يرويت واق أي ألفنان أرجم جرينيا كي ستي ملت يرويت واق أي جرينيا كي ستي واق أمان ملت يرويت واق أي هجي كي ستي واق أمان ملت يرو ألفني واق أي سران أرجم نمني غوف تاسا إيغو هنو الفاتا كنا فكنا جرام أبا فارسا الدوبرا غويا كم أولورا أبدي منكه غويا تكو أولون فلان ميلا يسوع كريستوس جل فنو واق أيو جل تاني حق واق أيو إيغو هم أولت واق أيو الفنان نمرتي إنركم واق أيو نمرتي مولت شو واق أيو نفو كنا فكنا جل فارسا ترباتا ميشان إرسا غلي واق أيو جرنان دبسا فارسا ترباتا ميشان لكوب سلام إلا كنا جل Waaqayyo yeroon murtoo godhee dhaabe sanatti firdi qajeelaa nan kenna. Yeroon murtoo godhee dhaabe. Yerootti Waaqayyo hojjechuudhaaf murteesse. Yerootti Waaqayyo argamuudhaaf murteesse. Yerootti Waaqayyo waan sitti dubbate xumuruudhaaf murteesse yeroo eega. كتا جل قبارتي واقعيم باقومين أكنا جلي بروسا كينيا كتا جل قبارتي ملتكون يرو اتلاوتمون إسافتو إنيقاي أسرت موكنا جل أبان فارسا يرو اتمرتوغني واقعيو هنكاني واقعيو يرون مرتوغني آبي سنتي فرديك أجلالان كنا واقعيو فرديك أجلالان كنا يرو مرتوغني قبا Waaqayyo jireenya kee keessatti mul'achuudhaaf yeroo murtoo godhee qaba. Waaqayyo isa sitti dubbate raawwachuudhaaf yeroo murtoo godhee qaba. Kairos yeroo itti Waaqayyo murtoo isa raawwatu. Akkana jedha Iyyoob Waaqayyo wanta waa'ee kootiif murtoo godhee hin raawwata malee hin dhiisu. Jireenya koo keessatti waan murtoo godhe Waaqayyo isa murteessee isa natti dubbate sana هيراوة ماله هنديسو واقعيو وان مرتسيتو وتوراوة هنديسو إيه كي قويا واقعيو وان مرتسي قبا واقعيو وان أكيكتو كو قبا مرتو واقعيو إيه قويا واقعيو مرتو واقعيو إيه حركي واقعيو قويا نتبولتو مرتو واقعيو قويا نتقل مقاو حركي واقعيو كيكي هندو فواقعيو الفنان هندو فواقعيو كبجانان هندو فواقعيو عبدان هندو فواقعيو همنان هندو فواقعيو عبسيني كرامرو هندو فا هاللويا غافا أجي كواقعيو دنكرا سبيلا مورنجي جبسا واقعيو غافا أجي كواقعيو بلبلا سبيلا ديغن فواقعيو غافا أجي كواقعيو تلو ديغن فواقعيو غافاتشي كواقعيو هاللويا والتي أولئك جرت أبدسنا متان آباد فواقعيو غافاتشي كو يرواتشي كواقعيو غلاناتشي والغلغلچا أكو يوردانوسين أبدوبا ديبسي واقعيو غلانا يوردانوسين غلانا أتشي غدي رانغلين أنغلاتور أبدوبا ديبسي يوشافت فاف واقعيو لفونا كيسا مالغو بشان تلو ربا سيفيدي of duba deebisa Waaqayyo isa sinaachuudhaaf ilkaansitti yaafate sana of duba deebisa Waaqayyo guyyaa Waaqayyo kee misaak sabraaq abdanee gonfa abiddicha keessa bu'anii Daani'eel faa boolleen cabu'ee hamma dhumaatti Waaqayyo isaan ilaalee dhumarratti garuu hin dhufe Waaqayyo abiddi isaan hin gubne leenci isaan hin nyaanne hin dhufe Waaqayyo guyyaa itti murtoo godhe Waaqayyo dhufee raawwata jireenya kee keessatti bara kee keessatti Waaqayyo waan murtoo godhe tokko utuu raawwatin hin hafu murtoo Waaqayyo immoo ol ka'inni dhedheerinni gaarotaa murtoo Waaqayyo karaa hambisuu hin danda'u gurguddinni fi jabinni meeshaa waraana moototaa yaada Waaqayyo karaa hambisuu hin danda'u eekkamsii fi aadannoon moototaa yaada Waaqayyo karaa hambisuu hin danda'u heerri seerri moototaa yaada Waaqayyo karaa hambisuu hin danda'u
gaafa yeroon ga'u Waaqayyo tuullaa koseeti kee jirtu keessaa ulfinaan ol si qaba. Yeroo kee waa yeroon fiddu eenyuyyuu deebisuu hin danda'u. Dhiibbaa yeroon fiddu eenyuyyuu deebisuu hin danda'u. Waa yeroon fide eenyuyyuu mormee dura dhaabatee karaa hambisuu abadan hin danda'u. Sababi isaa murtaa'eeran yeroo sana keessatti. Wanti sun yeroo sana keessatti ta'uudhaaf murtaa'eera waan ta'eef murtoodha. Isa kana dubbata gaa kun abbaan faarsaa kana Waaqayyo murtoo koo isa murteessee gadi baasee hamman hojiirra oolchuutti hin dhiisu. Yeroo murtoo godhee dhaabe isa murteessee dhaabe utubaa Waaqayyo dhaabe eenyuyyuu buqqisuu hin danda'u. Kairos guyyaa Waaqayyoo, Kairos ulfina Waaqayyoo, Kairos argamuu Waaqayyoo, Kairos mul'achuu ulfina Waaqayyoo, Kairos mul'achuu ijoollee Waaqayyoo. Uumamni hundinuu jedhe Phaawulos mul'achuu ijoollee Waaqayyoo dhimmanii eegaa jiru. Lafa jiran achiis ba'uudhaaf yeroon isaanii gaafa ga'u lafa isaan jiran yeroo sana achiis ba'an simachuudhaaf uumamni hundumtuu dhimmanii eegaa jiru. Si eegaa jiru. Guyyaa kee edda malee lafa amma kuftee irra ejjetamteetti naftu. Guyyaa kee edda malee lafa amma arrabsamteetti naftu. Guyyaa kee edda malee balbala sitti cufame kana keessatti naftu. Haleluuyaa! Yeroon Waaqayyo gaafa ga'e hin raawwate tokko tokkoon. Sagalee Waaqayyo keessaa mootota isa lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 nan dubbisa akkana jedha. Yeroon Waaqayyo qilleensa jabaa keessaan Eliyaasiin gara Waaqaatti ol fudhatu geenyaan Eliyaasii fi Elsaa'iin Gilgalii ka'anii karaa irra in adeemu turan. Ilaa ishee kana jala muraa. Yeroon Waaqayyoo qilleensa jabaa keessaan Eliyaasiin gara Waaqayyootti ol fudhatu geenyaan. Yeroon Waaqayyo itti Eliyaasiin qilleensa jabaa keessaan gara Waaqaatti ol fudhatu geenyaan. Yeroon sun murtooftee teessee eegaa turte. Akka tasaatti ta'e miti. Butamuun Eliyaas akka tasaatti ta'e miti. Ol fudhatamuun Eliyaas akkuma tasaatti ta'e miti. Gatiin waaqeffannaa keessa tureef ta'e miti. Murtaa'ee ture. Murtoo Waaqayyo keessa ture. Isa Iyyoob jedhu Waaqayyo isa murteesse jireenya koo keessatti hin raawwata malee hin dhiisu jedhe. Sanyiin akka kanaas murtoo Waaqayyo keessa baay'eedha. Hedduudha jedhe. Isa murteesse Waaqayyo jireenya kee keessatti yeroon isaa gaafa ga'u eenyuyyuu hambisuu hin danda'u. Murtoo Waaqayyo bara kee irratti qabu, murtoo Waaqayyo gaa'ila kee irratti qabu, murtoo Waaqayyo jireenya kee keessatti qabu eenyuyyuu hambisuu hin danda'u. Seeraan ittiin mormanii, heeraan ittiin mormanii, humna waraanaan ittiin mormanii, irree qabaniin ittiin mormanii, qabeenya qabaniin ittiin mormanii, yeroo qabaniin ittiin mormanii karaatti hambisuu hin danda'an. Sababi isaa inni murtoo Waaqayyooti. Sababi isaa inni dubbii afaan Waaqayyooti. Sababi isaa inni jecha Waaqayyo waan ta'eef karaatti hafuu hin danda'u. Yeroon sun gaafa geesse Waaqayyo Eliyaasiin duumessa keessaan ol fudhateedha. Ol fudhate. Yeroo liiftaaf yeroo liiftii gootu. Liiftiin yeroo siin achi ol baasu gajjallaadhaan moo kan baalaansii eegu jira. Kan gadi naannoo. Yeroo liiftiin achi ol ba'u kan baalaansii liiftii sanaa eegu moo gadi bu'a. Yeroo Waaqayyo Eliyaasiin duumessa keessaan ol fudhate warri Eliyaasiin mormaa turan raajonni Ba'aal, warri Eliyaasiin mormaa turan sobdoonni mootummaan Ha'ab, warri Eliyaasiin ari'achaa turan hundumti isaanii immoo gadi bu'an. Yeroo Waaqayyo siin achi ol baasu diinonni kee immoo gadi bu'u. Yeroo Waaqayyo achi ol si baasu warri si dhiibaa turan immoo gala deemu.
yeroo waaqayyo ol si baasu warri waggoota dheeraadhaaf si dura dhaabatanii karaa kee irra dhaabatanii si danqaa turan immoo achi gadi bu'u. Inverse direction. Siif diinonni kee paralleliin deemtan wal bira dabartochi gadi. Wal cina deemtu miti. Isaan inverse directionii kee gadi. Kanaaf guyyaa waaqayyo gaafa ga'u waaqayyo Eliyaasin duumessa keessaan ol fudhate. Guyyaa waaqayyo gaafa geesse. Siif ga'uuf jira guyyaa waaqayyo. Siif ga'uuf jira harki waaqayyo. Siif ga'uuf jira dubbii waaqayyo. Kairos. Yeroon inni itti murtoo godhe sun hin ga'e. Yeroon itti waaqayyo murteesse sun hin xumuramee jira. Yeroon itti waaqayyo waadaa sana seenee itti xumuru hin ga'e. Halleluuyaa. Hin ga'e. Kanaafiyyuu eenyuyyuu dura dhaabachuu dadhabe. Murtoo waaqayyo dura eenyu dhaabachuu hin danda'u. Dubbate ka waaqayyo dhaadateen gaaf tokko mi'achiis baaka'e. Warri naan mormuu dandeessan, warri yaada koo karaa hambisuu dandeessan, warri dubbii koo fashalsuu dandeessan yoo jiraattan mi'achiis ba'a. Nan mul'adhaati mi'achiis ba'a. Isheen lafa onaa keessaa michuu isheetti hirkattee ol baatu sun eenyu isheen jedhan. Michuu isheetti hirkattee lafa onaa keessaa isheen ol ba'aa jirtu eenyudha? Ishee makaleessa daaraa keessatti gatamte. Ishee makaleessa muka hudhaa jala ta'aa turte. Ishee makaleessa tulluu duuba turte. Ishee makaleessa bosona keale'aa turte. Har'a garuu michuu isheetti hirkattee lafa onaa keessaa ulfinaan ol ba'aa jirti. Sababi isaa yerootu ga'e. Guyyaatu ga'e. Wanti waaqayyo dubbate. Wanti waaqayyo siin jedhe. Wanti waaqayyo si keessatti uume. Abjuu waaqayyo si keessatti uume. Kaayyoon waaqayyo itti si uumeef yeroo itti xumuramu eega. Yeroo itti fiixa ba'u eega. Hin jarjarin hin hafeette. Abdiin kutatin hin jiruette. Dukkana naannoo kee ilaalte. Boo'icha naannoo kee ilaalte. Roorroo naannoo keetii ilaalte. Hin jiru hin jedhin guyyaa eega. Yeroo tokko tokko nama waaqayyo gate, nama waaqayyo dhiise fakkaanna. Jireenyi keenya gaafa hundumaa akka nama adaba jala jiru fakkaata. Adeemsi keenya karaan keenya akka nama dha'icha jala jiru fakkaata. Asiin harka keenya milkoofnu, achii yaallaan milkoofnu, asiin baana nuuf hin ta'u, kana yaallaan nurkatti fiixan ba'u. Hundumti isaa yeroo kana ilaalan namoonni naannoo keenya jarri kun rakkina qabu nuun jedhu. Rakkina qabaanneef miti guyyaa keenyatu hin geenyeef. Kanaaf wantan sitti himu wanti waaqayyo siin jedhe guyyaa isaa eega. Wanti waaqayyo siin jedhe yeroo isaa eega. Jireenya kee keessatti wanti waaqayyo murtoo godhe hir'aawwata. Hallelujah. Oh, hallelujah. Harka waaqayyo warri eegaa jirtan, ulfina waaqayyo warri eegaa jirtan, hin mul'ata waaqayyo dhumarratti. Siif argamuuf jira waaqayyo. Siif mul'achuuf jira waaqayyo. Si wajjin gadi ba'ee argamuuf jira waaqayyo. Harka si qabatee mandara jallootaa keessa adeemuuf jira waaqayyo. Akkuma Eliyaasiif godhe. Kanaaf ulfinaan ol baata guyyaa waaqayyo gaafa ga'u. Kairos yeroo itti wanti waaqayyo dubbate tokko lamaan ija kee duratti raawwatamu. Warri itti morman utuu ilaalanii, warri dhiiban utuu ilaalanii, warri hin jaallanne utuu ilaalanii yeroo itti waaqayyo waan hunduma isaa toora siif qabsiisu guyyaan waaqayyo dhiyoodha. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Yeroo kanaaf eebbifame. Dubbii keetiif ulfinni siif haa ta'u. Yaa waaqayyo bara keenya eebbisi. Ani sin kadhadha maqaa Yesuusiin. Ameen.